Baradu mute yahi ko bidaya fate lafa kawatam Israelu de darare kija godata Baradu mute yahi ko bidaya fate lafa kawatam Israelu de darare kija godata Nagani fararri waaqayyo sirrii kaawayetu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota YouTube boomara keessan akkam jirtu akkam yeroo kana keessan gooftaan galataa fudhatan obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha guyyaa har'aa kana isin eebbisuu kan dhufe amiin jedha dhugaan isin jedha amiin jedha of dalan dabarsina carraa kana jaarsa bichaan nama eebbisaa obboloota koo maqaa waaqayyootiin isin eebbisaa waan ta'eef amiin jettanii fudhattan isiniif ta'a jechuudha ilaala ija wayinii kana Imbareedu, miidhagu, nama hawwatu, gaafa argu baay'ee tokko gammade baasee jechuudha. Hin beeku waan ta'e wayii jechuudha. Baay'ee tokko natti tole. Bara amma keessa jiru kun bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Barri kun keessa dhumuudhaaf immoo ji'a tokko qofa tafe baasee guyyaa 29 immoo guyyaa 29 yookaan guyyaa 30 caalaadhaan itti fakkaatu wanti hafe guyyaan irraa waraabaa jiru yooma akkan gadi isin dhiisu hin beeku garuu viidiyoo kana Kanafi bara dhufuttedha sagalee waaqayyo Yaaqoob idda iyyaafata Israa'el immoo udhee daraaree ija hin godhata iji inni godhatu immoo biyya lafaa hin guutu maqaa Yesuus Kiristoosiin sinan eebbisa dhugaa Rabbi amiin bara dhufutti akkanatti ija godhadha bara baay'ee barreen gaddaa bara kan dadhabbii malee ija dadhabbii keessanii kan dadhabdan Ija dadhabbii keessanii arguu kan hin dandeenye. Ija dadhabbii keessanii argitanii kan hin gamman. Ija dadhabbii keessanii harkaan kan hin qaban. Maqaa Yesuus Waaqayyo akkanatti isin haa baachisu. Gatii dadhabbii keessanii jechuudha. Akkanatti ija guute mee ilaala akkamitti akka ija guutee jiru jechuudha. Ilaala dhugaa. Amma kuniifi baazawee jechuudha. Kuniif kun amma garaagarummaa qaba. Kun akka kanaatti guutee jiru. Ija qaba garuu ija isaa ilaala inni kun jechuudha. Inni kuniif inni kun qixa ija guuttan jechuudha. Akkasuma isa kanallee ilaala isa kanaaf isa kana ilaala. Inni kun kana caalaan bareedu. Kunis ija garuu inni kuni amma isa kanaan bareedu. Kanaafiyyuu kan caalu wanta isin hawwuu fi kan caalu harkaan qabadha. Caalchisa ija godhadha. Dadhabbii keessan argaa gammada. Ija dadhabbii keessanitti boqodha. Kanaafiyyuu sagalee waaqayyoo maatii of keessatti akkasitti dubbata Yesuus gaafa fakkeenyaan dubbatu namni tokko sanyii facaasuuf bahee jira. Sanyii facaasuuf yommuu bahu sanyii inni facaasu kaan karaa bukkee bu'an. Kaan immoo lafa qoraatti keessa bu'an. Kaan immoo dhagaarra bu'an. Kaan immoo biyyoo gaariirra bu'an. Inni hunduma caalee ija godhatee argame isa biyyoo gaariirra bu'u. Inni biyyoo gaariirra bu'e sun kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaan immoo dachaa 100 ija godhatan. Dadhabbiin keessan iddoo gaariirra isiniif haa bu'u. Dhugaa dadhabbiin keessan iddoo gaariirra isiniif haa bu'u. Lafa itti facaafattan sana walitti qabadhaa. Waan gaarii facaaftaniirtu yoo ta'e jechuudha. Wanta waan gaarii facaase qofa baazawee kanan isin eebbisaa jiru warra waan gaarii facaase. Warra gaarummaa facaase, warra jaalala facaase, warra tokkummaa facaase, warra arjoomu, warra nagaa buusan. Iji hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti akkuma caafamee jiru ija hojii hafuuraa keessa tokko jaalaladha. Amanamummaadha, garraamummaadha, of qabuudha. Waan hundumatti maqaa Yesuusiin ija godhadhaa. Hojii gaarii hojjettanitti ija godhadhaa. Tajaajila keessanitti ija godhadhaa. Dadhabbii keessanitti hojii keessanitti ija godhadhaa. Barumsa keessaniin ija godhadhaa. Gaa'ela keessaniin ija godhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Waaqayyo ija isinitti haa godhu jechuudha. Kaasuu galataa akka galata jechuudha. Galata isin haa baachisu. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Oh my God, baay'ee tokko natti tole dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Baazawee jechuudha amma kana keessa wantoonni funaannaman hedduun isaanii yoo jiraachuu baateyyuu tokko jira jechuudha. Akkanumattis immoo wanta ulfina Waaqayyoof hin taane Waaqayyo bara kana si wajjin hin dabarsin jechuudha. Sinirraa kutee kanatti sinirraa darbatu. Kan guddina keessan qabe kan ulfina Waaqayyoof hin taane
waaqayyo guuftanii isin irraa adda baase iyya akkasiin guuttattanii isin haa taasisu waaqayyo isin haa eebbisu sagalee kanaafuu qulqulluun isin haa ibsu dhugaa isin haa guutu ala baay'ee waan itti gammadeefani viidiyoo isin waraabuu yaaladhe guuftaan koo isin haa eebbisu barri 2017 bara isinitti ija godhattan bara dadhabbii keessan argitanii itti gammaddan qotee bulaan tokko kan inni gammadu gaafa facaase gale caala gaafa ija isaa sassaabbatu jechuudha. Gaafa ija isaa sassaabbatu. Kanaaf akkasumatti waaqayyo isin gammachiisu isin jechuun jaaladha kabajamuu jaalatamoo hordoftoota YouTube koo mara keessanii fi YouTube kiyya immoo share subscribe gochuu hin dagatina. Walii keessaniif qooda eebba kana wal jilan dabarsinaa nama jaallattaniif kutaa macaafa qulqulluu isaa sinifaan barreessa jechuudha. Isa share gisen post godhu sinifaan barreessa. Dubbifadhaa jechuudha. Dubbifadhaa akkasuma immoo irratti illee kadhadhaa. Waaqayyo dadhabbii keessanitti akka ija isinii godhu dhugaa akka bal'attan akka dagaagdan barri boo'ichaa darbee bara gammachuu bara galataa akka isinii ta'u imimmaan keessanitti ija akka godhu dadhabbii keessanitti ija akka godhu waan isinitti dadhabdanii gatiitti baasassana waaqayyo ija isaa argisanii akka gammaddan warra galataa akka taatan waaqayyo gooftaa sirriitti kadhadhaa jechuudha dhugaa. Daani'el gaafa kadhannaadhaaf ka'u hafuurri faaressi deebii kadhata isaa jechuudha qilleensa irratti qaba jedha. Waaqayyo garuu yeroo dhuma inni kadhachuudhaaf yaadu oduun kadhateen yeroo dhuma inni kadhachuudhaaf yaadu waaqayyo kadhata isaa dhagee deebisaa deebiseef. Yeroo hafuurri hamaan hafuurri faares jedhamu qilleensa irratti deebii kadhata isaa qaba jechuudha. Guyyaa 21 kan inni kadhate. Guyyaa 21 farratti argaman Mikaa'el garuu seexana deebii kadhata Daani'el qabee wajjin wallaansoo qabee mo'ate deebii kadhata isaa kenne barrayyuu kadhanni keenya deebii akkan arganne hafuurri nu lolu hafuurri nu mormu jira. Kun beekamaadha jechuudha. Kanaaf maal gochuu danda'uu qabna? Jabaannee kadhachuu danda'uu qabna jechuudha. Jireenya keenya irratti wanti gaariin akka ta'u jabaannee kadhachuu danda'uu qabna. Namni kadhatu dhugaa dubbachuu fi nama beekumsa qabu nama ogummaa qabu nama qabeenya qabu caala milkaa'aadha jireenya isaa jechuudha. Jireenya nama kadhatu nagaa qaba boqonnaa qaba moo'icha qaba. Kanaaf waaqayyoon sirriitti jabaadhaa kadhadhaa. Bara fuula keessan dura jiru bara galata bara ilillee bara waaqayyo boojuu keessanitti isinii deebisu kan keessan kan maatii keessan kan biyya keessan akka ta'u jabaadhate kadhadhaa. Galatooma waaqayyo isin eebbisu isin wajjin haa ta'u. YouTube kana subscribe share gochuu hin dagatina. Eebbifamaa sinan jaalladha sinan kabaja sinin jechuun jaalladha. Galatooma.